raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggari. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Ashamaa harka fuunee akka mul'atan kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar sadaasa 20 bara 2014 sagantaa keenya dilbata galgalaa eegalleerra oduudhaan dursina. Oduu kan isinitti himu an Gurmeechaa Gammachuuti. Kominikeeshiniin bilxiginnaa naannoo Oromiyaa Haayiluu Addunyaa paartilee siyaasaa waamicha biyya baraaruuf godhame irratti hin hirmaannirraa beekamtii seeraa mulqamuu qaba jedhe. Weerarri lafaa ammallee magaalaa Finfinnee fi naannawaa isheetti gaggeeffamaa jiraachuun dhagahame. Suudaan haleellaa loltoonni Itoophiyaa waraana biyyattii irratti godhaniin loltoonni jalaa du'uu beeksifte. Kanneen jedhan ijoowwan oduu keenyaarraati ammoo oduu tokko tokkoonan isinitti hima. Waamicha biyya baraaruuf mootummaan godhe irratti paartilee siyaasaa hin hirmaannirraa seeraan beekamtiin irraa mulqamee waajjiraaleen isaanii irraa fudhatamuu akka qabu kaadiree fi koominikeeshiniin mootummaa bilxiginnaa naannoo Oromiyaa kan ta'e Haayiluu Addunyaa dhaadate. Kaadireen bilxiginnaa Oromiyaa Haayiluu Addunyaa barreeffama gabaabaa sadaasa 18 bara 2014 fuula feesbuukii isaa irratti barreesseen dhaabni siyaasaa waamicha birmadummaa biyyaa kabachiisuu irratti hin dhoowwanne diinarraa adda baafamee akka hin ilaalamne eeruun tarkaanfiin irratti fudhatamuu akka qabu karoora dhoksaatti baafatanii raawwachuuf jiran karaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaa ifoomseera. Injifannoo qabsoo uummata Oromootiin argame butuun aangootti kanneen ba'an kaadiroonni bilxiginnaa kan akka Haayiluu Addunyaa akkuma aangootti bahanii sodaa jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo fi Koongireesii Federaalawaa Oromoo irraa qaban irraa kan ka'e hooggantootaa fi miseensota dhaabbilee lamaanii ukkaamsuu fi waajjiraalee isaanii cufuun guutummaa guututti akka hin sochoone ogguruu maddiitti filannoo keessaa dhiibanii akka baasan dhaabbileen lamaan ibsaa turaniiru. Mootummaan bilxiginnaa jaarmiyaalee kunneen filannoo keessaa dhiibee erga Oromiyaa keessatti dorgomaa qophaa'aa ta'uudhaan ofiin dorgomee aangoo fedhu harkatti galfatee boodallee rakkinuma ofuma isaatiin ofirratti uumeen rakkoo caaluuf of saaxilee dirqamaan na gargaaraa malee jiraachuu hin dandeessan jechuunsaa sirna dhabeessummaa mootummichaa kan mirkaneessu akka ta'e rogeeyyiin siyaasaa miidiyaa hawaasaa irratti ibsaniiru. Haayiluu Addunyaa kaadiroota bilxiginnaa jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo lafarraa akka badaniif hojjetan keessaa tokko yoo ta'u sadarkaa mootummaa bilxiginnaa naannoo Oromiyaatti dubbi himaa ta'uu isaatiin wal qabatee dhaadannoo isaa yeroo ammaa kun iccitii dhokate qabaachuu akka malu rogeeyyiin siyaasaa raaganiiru. Boordi filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa fedhii mootummaa bilxiginnaa eeguuf ijaarames aangoo qabutti fayyadamee jaarmiyaalee siyaasarraa beekamtii seeraa mulqee waajjiraalee isaanii hafan cufsiisuuf illee yoo ta'e rakkoon siyaasaa biyyattii hammaachaa deemuu malee furmaanni inni fidu akka hin jirre yaadawwan rogeeyyiin siyaasaa kennanirraa hubachuun danda'ameera. Wabii Waaqotu qindeesse. Magaalaa Finfinnee iddoowwan garaagaraatti weerarri lafaa gaggeeffamuun ijaarsi seeran alaa heddumminaan ijaaramaa jiraachuu biiroon bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Finfinnee beeksiseera. Guyyaa labsii yeroo muddamaa guutuu biyyattiitti labsameerraa kaasee namoonni dhuunfaa fi gareedhaan ijaaramuudhaan Finfinneetti weerara lafaa gaggeessuun ijaarsa seeran alaa raawwachaa jiraachuu ibsa itti gaafatamaan biiroo bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Finfinnee Dr. Qanaa Yaadataa kenne waabeffachuun gaazexaan Riippoortar sadaasa 19 bara 2014 gabaaseera. Dhimma kanaan wal qabatee hojjetaa bulchiinsa lafaa kutaa magaalaa Finfinnee tokko kan ta'ee fi namni yeroodhaaf eenyummaa isaa ibsuurraa of qusate yaada raadiyoonii Dirree Shaggariif qooden weerarri lafaa kutaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee hunda keessatti adeemsifamaa jiraachuu ibsuun weerarri yeroo ammaa kun gaggeeffamaa kan jiru gurmuu deeggartoota mootummaa bilxiginnaa qaamolee nageenyaa fi namoota dhuunfaa qaamolee nageenyaa waliin hariiroo qabaniin akka ta'e eereera. Erga labsii yeroo muddamaa labsamee fi sodaan nageenyaa magaalicha keessatti hammaachaa dhufe asitti qaama kamiyyuu olitti qaamoleen mootummaa hidhatanii fi gareen tikaa aangoo waan qabaniif magaalaa Finfinnee keessatti hayyama isaaniitiin ala wanti raawwatamu tokkollee akka hin jirre hima.
Itti dabaluunis namoonni magaalicha keessatti biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa akkasumas gareen tika keessa hojjetan irra guddeessan saboota Amaaraa waan ta'aniif gandarraa kaasanii hanga waajjira bulchiinsa magaalaa Finfinneetti wal ijaaranii dhuunfaa fi gareedhaan saamicha lafaa gaggeessaa akka jiran kan eere namni kun namoota mootummaan bilxiginnaa maqaa nageenya eegsisuutiin magaalaa Finfinnee keessatti gurmeessee gadhiisee dhibbantaa 90 ol ta'an Amaaraa ta'uu isaaniitiin carraa kanatti fayyadamuun abbaa barbaadan hidhaa fi doorsisaa dhuunfaa fi gareedhaan weerara lafaa gaggeessaa akka jiran dubbata. Caasaan kun mootummaa fakkaatee garee fiinxaaleeyyii Amaaraatiin kan ijaarame akka ta'ee fi magaalota godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee keessatti illee miira diriirfatee akka jiru eera. Maddi kun akka ibsetti weerarri kun lafa qonnaan bulaa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, maqaa mana amantii ijaaruu fi kunuunsa naannoo magariisaa yookiin giriin eeriyaa oolmaa dargaggootaaf ta'u ijaaruu jedhuun garee Amaaraa caasaa mootummaa keessatti sadarkaa gadaanarraa hanga gubbaatti of ijaareen weerarri kun gaggeeffamaa jira. Wabii Waaqotu qindeesse. Baankiin daldala Itoophiyaa hojjettoota 400 ol hojii irraa ogguruu beeksisee jira. Maamiltoota miliyoona 33 ol kan qabu baankiin daldala Itoophiyaa hojjettoota damee baankichaa 66 keessa hojjetaa turan namoota 422 dambii bulmaata baankichaa cabsaniiru jechuun hojii irraa ogguruu beeksiseera. Baankiin daldala Itoophiyaa sababa hojjettoota dhibbaan lakkaa'aman kanneen hojii irraa oggureef leetar of kireedit tajaajila geejjiba fe'iisa bidiruuf kaffalaniiru jechuun akka ta'e eerus hojjettoota hojii irraa ogguraman keessaa hojjetaan baankii daldala Itoophiyaa damee boolee xalayaa hojii akka dhaabu itti kenname tokko gaazexaa riippoortaritti akka himetti xalayichi hojii akka dhaabnuuf sababni ifatti eeramee fi uggurichi hanga yoomii akka ta'e kan ibsu akka hin jirre eereen hojii irraa akka ari'amu itti himamuusaa beeksiseera. Xalayaan hojii akka dhaabnuuf nutti kenname sababa qubsaa fi ifa ta'e hin qabu jechuunis dubbateera. Baankiin daldala Itoophiyaa hooggansa leellistoota sirna atseewwanii jalatti erga kufee as hojjettoonni sabaan Amaara hin taane dhaabbaticha keessaa dhiibamaa kan jiran yoo ta'u yeroo adda addaatti komiin hojjettootaan dhaabbaticha irraa ka'aa kan ture yoo ta'u tarkaanfiin hojjettoota kanneen irratti fudhatame haala yeroo wal qabate hojjettoota dhalattoota Oromoo fi Tigree ta'an shakkii shanee fi juuntaa waliin hidhata qabdan jedhuun akka ta'e hubachuun danda'ameera. Liiban Jaarsotu qindeesse. Mootummaan bilxiginnaa namoota gorsitoota dinagdee walabaa jechuun ijaare 16 keessaa Dr. Illeenii Gabramadiin haquu beeksise. Mootummaan bilxiginnaa kan abbaa barbaade muudee abbaa barbaade ari'uu aadeffate namoota 16 gorsitoota dinagdee walabaa jechuun muddee 5 bara 2013 Abiy Ahmadiin ijaaraman keessaa Dr. Illeenii Gabramadiin haquu beeksise. Miidiyaaleen mootummaa akka gabaasaa jiranitti Dr. Illeenii Gabramadiin marii dhoksaan namoota mootummaa seeraan filatame diiguuf socho'an waliin mootummaan ce'umsaa akka ijaaramuuf hirmaannaa taasifteerti jechuun sadaasa 19 bara 2014 irraa eegaltee garee gorsitoota dinagdee walabaa jedhamuun ijaarame keessa akka haqamte dhagahameera. Mootummaan bilxiginnaa xumura torban darbee viidiyoo marii dhoksaa mootummaa Itoophiyaa diiguun mootummaan ce'umsaa akka dhaabbatu mari'atame argadheera jechuun karaa miidiyaalee isaa afarsaa turuu hordofee Dr.Illeeniin garee manni maree bakka bu'oota uummataa shororkeessadha jedhee labse waliin dhoksaatti mari'atteerti. Hirmaannan akkasii seera biyyattiin kan nama gaafachiisudha jechuun namoota 16 garee gorsitoota dinagdee walabaa jedhamanii Abiy Ahmadiin ijaaraman keessaa baafamuun beeksifameera. Rakkoo siyaasaa mootummaan bilxiginnaa biyyattii keessatti uumeen biyyoonni fi dhaabbileen gurguddoon addunyaa hedduun dhiibbaa irratti gochuu isaaniitiin balballi dippiloomaasii jalaa cufamuun fudhatama kan dhabe yoo ta'u yeroo ammaa abdii kutachuun tarkaanfilee balleessanii baduu fudhachuutti kan fuulleffate yoo ta'u hayyoota biyyattii hidhuu fi hojiirraa ari'uun ofittummaasaa mirkaneeffachuu irratti argama jedhameera. Kan qindeesse Wabii Waaqoti. Loltoonni bilxiginnaa milishaa naannoo Amaaraa fi loltoota Eertiraatiin deeggaramuun haleellaa sanbata galgala daangaa biyyoota lamaanii Alfashaaqatti waraana Suudaan irratti taasisaniin loltoonni Suudaan 6 ajjeefamuu fi hedduun ammoo madaa'uu maddeen waraana Suudaan Rooyitersitti himaniiru. Hariiroo gaariin Itoophiyaa fi Suudaan yeroo dheeraaf qabaachaa turan barii waraanni kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayitti eegalame jalqabee akka malee laafshaa kan dhufe yoo ta'u akka maddeen waraana Suudaan miidiyaaleetti himanitti haleellaa waraanni bilxiginnaa fi loltoonni Isaayyaas Afawarqii irratti taasisaniin lubbuun namootaa darbeera, meeshaaleenis barbadaa'aniiru. Waraanni Itoophiyaa ammoo sababa ittiin loltoota Suudaan ajjeesuuf tokkollee hin qabu jechuun himannaa Suudaan kufaa taasiseera. Itoophiyaa fi Suudaan dhimma hidha laga Abbayyaa irratti walgaarreeffataa kan turanii fi as dhiyeenya ammoo dhimmi lafa qonnaa daangaa biyyoota lamaan irratti argamu Alfashaaqaan walqabatee afaan qawwee walitti xiyyeessanii kan jiran yoo ta'u
Haleellaan loltoonni bilxiginnaa waraana Sudaan irratti sanbata darbe raawwatame kun ammoo nageenya biyya lola keessoon unkuramaa jirtu Itoophiyaa dabalatee tasgabbii naannoo gaanfa Afrikaa jeequu akka danda'u gabaafameera. Liiban jaarsotu qindeesse. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduun har'aaf qabanne kanuma qophiin keenya itti aanu itti fufaa ammas nu waliin tura. Kayyanni gaafa soddomii sagalii kan ettira bilisa baase sanii nutti shororkeessummaadhaaf farrisa ettira baase bilisa. Wakati boonye kan namaa dadhabne ati nurraa hiiki kiyyoon qabamne sanirraa saneen ittuu sanan kanne shakkamaa taane rakkanne. Nuti deddeebite dubbiin lafarraa hiyyeecha boochifte kunoo nagarra maasaa qonnaa dureessi fudhatte bowwe hiyyeessi gubatte. Inni sobaan lafa nurraa fudhatu misooma goona jedha yoo kakatu tarsiimoon qonnaa hafeera tarana jedha hawaasni bara. Tokko yakkama tokko shakkama maal barra kana. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya aggattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophii keenya lafaaf lafee har'aatiin balaa oomishni abaaboo lafa tuulamaarraan gahaa jiru ilaallaa haga xumuraatti nu waliin tura. Qophii tana kan qopheeche Duubee Wayyeechati. Meeqatu lafa dhabee rakkate warshaan dureessa biyyoormaa fudhate ilmaan hiyyeessaa cubbuu qaba maayii nama dhaqqaba. Akkuma kana dura sagantaalee darban keessa irra deddeebinee kaasne erga Amaarri Manjee kan mootummaa Shawaa jedhee of waamu qawwee biyya Awurooppaarraa argateen saba Oromoo cabsee biyya isaa irraa fudhatee kaasee Oromoon guutummaadhaan lafa isaa irratti fayyadamee mootummaa isaa irratti qabeenya isaa irratti abboomee hin beeku. Bara Minilikii fi bara Hayila Sillaasee Oromoon ciisanyaa naafxanyaa ta'eeti kan ture. Naannawa bara dhumaatii bittaa Hayila Sillaasetti garuu maqaa investimentiitiin Oromoon Tuulamaa fi Oromoon Arsii lafuma isaa ciisanyaa ta'ee irra jiraate yookiin maallaqa isaatiin dhama'ee abbaa lafaarraa biterraa buqqa'ee akka godaanu godhame. Dhufaatii Hayila Sillaasee booda garuu investimentiin waan hin turreef darbee naannawa Oromiyaa adda addaatti dargiin maqaa qonna babal'aa mootummaa jedhuun qotee bulaa Oromoo lafa isaarraa buqqisulleen Oromoon baay'inaan hin buqqaane ture. Kan maqaa warshaaleetiin irraa fudhatames kan akka naannawa fincaa'aa jira. Garuu kan Oromoon garmalee buqqa'e keessumaa Oromoon Tuulamaa kan qe'eesaarraa akka jirutti mulqame bara bittaa OPDO yookiin Wayyaaneeti. Lafti Tuulamaa madda galii biyyattii ta'eeti kan akkuma shaqataatti gurgurame bara OPDO yookiin Wayyaaneeti. Wayyaaneen caasaa olaanaa mootummaa federaalaa kan akka daldala alaa, walitti dhufeenya dhimma alaa, tikaa fi raayyaa biyyaalessaa dhuunfaadhaan haa qabattu malee lafa Oromoo kan abbummaadhaan akka shaqataatti gurgurate kan irratti badhaadhee wal badhaase OPDO kaleessaa bilxiginnaa har'aati. Namni baay'een waa'ee buqqa'insa Oromoo Tuulamaa yoo dubbatu maastar pilaanii Finfinnee fi manneen kondominiyeemii weerara lafaatiin ijaaramanii ormi dhufee irra qubate irratti xiyyeeffata. Tuulamni kan lafti isaa weerarame, saamame,
maastar pilaanii qofaan miti. Maqaa investimentii oomisha abaabotiin lafti tuulamaa kosiin oomisha midhaanii adda addaatiif oolu kan Oromoon tiffatee irratti horu jalaa fudhatamee orma biyya ambaatii dhufee fi kan biyya keessatiif qoodameera. Oomishti abaaboo investimentii akka malee balaafamaa kan namaa fi lafaaf hin tolle ta'uunsaa qorannoo hedduudhaan mirkanaa'eera. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophii keenya lafaaf lafee har'aatiin maqaa investimentii abaabotiin badii Oromoorra ga'e irratti xiyyeeffanna. Dureessiyoo lafa sobaan fudhatu meequma keenya kan garaan gubatu. Oromoo tuulamaatiif laftisaa qaama jireenya isaati. Kan abbaa akaakayyuurraa itti darbe, kan aadaa fi afaansaa irratti tikfate, kan du'u irratti awwaalamu, kan yaadannoo hedduu irratti horate, fuudhee fuusisee heerumsiisee gootaraa guutee jabbii fi loon irratti tiffatee, fardaan dirreetti garmaamee ayyaana bulfatee kan irratti qanani'ee jiraate. Laftisaa lafee isaati malee shaqaxa gabaa baasee gurguratu miti. Lafa gurguruun aadaa isaatii miti. Oromoof lafti kan gosaati, kan nama dhuunfaa miti. Namni tokko dhuunfadhaan lafa qotatu qabaatulleen lafti tikfataa, lafti biqiltuu kan gosaati. Kanaaf kunuunsi lafaaf godhamu, margaa fi biqiltuuf godhamu qaama aadaa ummatichaati. Haa ta'u malee erga harka alagaatti kufee booda ummanni Oromoo lafa isaa irratti abboomee akka fedha isaatitti bulfatee itti fayyadamee hin beeku. Lafa tuulamaa akka shaqaxaatti gurguruu fi gurgursiisuu keessatti qondaaltonni OPDO kaleessaa bilxiginnaanarraa shoora guddaa bahan keessaa Abbaa Duulaa Gammadaa fi Alamuu Simee sadarkaa duraa irratti eeramu. Juunadii Saados har'a bilxiginnaa haa ta'u haa dhiisuu hin beekamu malee lafa Oromoo qisaasessuu keessatti shoorri inni taphate salphaa miti. Keessumaa namichi Alamuu Simee jedhamu qondaalli bilxiginnaa har'aa kaleessa ergamtuu wayyaanee ta'ee badiin inni lafa Oromootiin daldaluu irratti dalage kan himamee dhumuu miti. Namichi kun hoogganaa biiroo investimentii Oromiyaa ta'ee wayita muudamee turetti lafa tuulamaa Hinditti, Chaayinaatti, Tarkitti, Hoolaanditti akkuma garaasaatti Oromoo buqqisee qoodee kenneera. Alamuu Simee lafa gurgure jechuun hin ibsu. Alamuu Simee biyya gurgure yoo jedhame yakkisaa ibsamuu danda'a. Namichi kun bara biiroo investimentii hoogganaa ture. Torban tokko yoo Baankok deeme, torban ittaanu Siisheels, torban biraa Dubaay, torban kaan ammoo Naayiroobii deeme dubartoota faana bashannanaa akka ture biyyatu beeka. Alamuun aangawoota OPDO bara Alamaayyoo Atoomsaa malaammaltummaa olaanaadhaan shakkamanii himanni irratti banamuuf tartiiban ta'anii turan 120 keessaa sadarkaa duraatti nama qabame ture. Haa ta'u malee walitti dhufeenya Azeem Masfin waliin qabuun Chaayinaatti maqaa barnootatiin ergamee akka jalaa miliqu godhame. Namichi kun kanneen namoota sabboonummaa qaban OPDO keessaa ariisisuuf kan diqaalaa fi dhuftee naafxanyaa bilxiginnaa ijaaruuf Abiy Ahimad itti fayyadame keessaa nama tokko. Ammallee waraanni bilisummaa Oromoo dubartii dirqisiisee gudeedee ummata saamaa, baankii saamaa, ummata ajjeesaa, waraanni bilisummaa Oromoo Tigreedha jedhee olola sobaa kan oomisheef facaasisu namicha kana. Alamuu Simee wayitii ammaa kanalleen ummanni Oromoo walloo akka diroonii Abiyyiin tumamu kan waraana nafxanyaa qabatee deemee karaa itti agarsiisaa kallattii kennaa jira. Ammaan kana namni nagaa adda waraanaa hin jirre qeesaatti ajjeefamaa kan jiru qajeelfama Alamuu Simeetini. Akka gabaasni dhagaamu himutti haga yoonaa namni nagaa 80 ol aleellaa diroonitiin ajjeefamee dhibbootan ammoo madaa'anii qaamaa hir'ataniiru. Alamuu Simee hooggantoonni Oromoo kan paartilee adda bilisummaa Oromoo fi Koongireesii Federaalawaa Oromoo akka hidhaman warreen godhan keessaa nama adda durummaan waamamu. Gaaffii qabaa kiyyeessi dubbatu sooressi yoo minneffatu. Egaa lafa Oromoo kan gurguree fixe OPDO kaleessaa bilxiginnaa har'aa ta'uu erga jala murree hubannee booda akkuma dura irree maqaa oomisha abaabotii lafti tuulamaa akkamitti fudhatamee daldaltoota sharika mootummaa ta'an kan biyya adda addaatii gara Itoophiyaatti nammaniif akka qircaatti qoodame, akkamitti dallaalota biyya keessaa akka badhaasatti kenname, akkamitti abbaan qe'ee abbaan biyyaa lafa isaarraa buqqa'e haa ilaallu. Itoophiyaan kan abaaboo gara biyya alaatti erguu jalqabde akka lakkoofsa warra faranjiitti bara 90mootaa keessa hoggaa gabaan abaaboo Awurooppaatti ol ka'ee ture yoo ta'u, Itoophiyaa waggaa 10 keessatti addunyaa irratti abaaboo gara Awurooppaatti erguudhaan shanaffaa biyya Awurooppatiin ala taatee gara Awurooppaatti erguudhaan ammoo lammaffaa taatee galmoofte. Abaaboon gabaa Awurooppaa irratti akka malee mi'aawaa waan dhufeef akkasumas oomishoonni abaaboo lakkoofsan dabalaa deeman. Lafti tuulamaa keessumaa naannawii Finfinnee gama dhiyaatiin naannawa Sabbataa, Tafkii, Walisoo yookiin Diilallaa gama daandii Ambootiin ammoo naannawii Walmaraa akkuma biyya abbaa hin qabneetti fuudhamee namoota laastika qofa diriirsanii maqaa investimentiitiin abaaboo biqilchanii abaaboo kana biyya ambaa geessanii gurgurataniif kenname. Saamtonni maqaa investimentiitiin lafa fudhatan gatiin isaan akka investimentiitti baasan hin jiru. Maallaqa xiqqoo parsantii 30 yoo isaan agarsiisan parsantii 70 kan baankii misooma biyyattii keessaa baasee kennuuf mootummaadha.
Jarri kun gaafa nu ga'e jedhanii deemanillee qabeenyi isaan biyyaaf dhiisanii sokkan hin jiru. Balaan isaan dhiisanii deeman garuu dhaloota amma lafarra jiru qofa otoo hin taane kan gara fuula duraa dhufulleen akka gaaga'u qorannoon gama kanaan gaggeeffame mirkaneessee jira. Lafa bittaaf gurgurriyyoon kan hafe dureessi gurrate kinoorra rafe. Dhaabbilee oomisha abaaboo lafa tuulamaa weeraran keessaa kanneen armaan gadii qofa yoo fudhanne hagam lafti tuulamaa maqaa oomisha kanaatiin akka weerarame agarra. Kana keessaa Alliance Flowers PLC, Bileen Flowers PLC, Dirree Highland Flowers, Dream Flowers PLC, Dugda Floor Culture Div PLC, Experience Incorporated PLC, Flodag PV or Mekia Interpir PLC, Freshport PLC, Holota Roses PLC, JJ Coterie and Co Ltd, Joy Flowers PLC, Joy Teach PLC, Mam Flowers Farm, Mekia Enterprise, Mescal Flowers, Metrolax Flowers PLC, Orda Nigas Kabate 803, Minaye Flowers PLC, Oromia Wonders PLC, Saron Roads Agro Farm PLC, Spirit PLC, Stars Business Group PLC, Super Flori Teach PLC, Tana Flora fi Zuai Rose PLC fadha. Kunniin egaa akkuma fakkeenyatti haa ka'an malee akka qorannoon bara 2010 gaggeeffame tokko agarsiisutti haga bara 1999 akka lakkoofsa Itoophiyaa keessaa investoroonni abaaboo oomishuuf lafa fudhatan 251. Kunneen egaa kan galmaa'anii eeyyamni kennameef malee kan otoo hin galmaa'in harka lafa jalaatiin hojjetan jiraachuu mala. Biyya kanatti warshaa simintoo otoo hin galmaa'in oomishu, warshaan qorqorroo otoo hin galmaa'in oomishee gabaarra oolchu kan maamiltoota hagana hin jedhamne qabu akka jiru barreessaan kun quba qaba. Oomishtoonni abaaboo kunniin badii isaan uummataa fi qabeenya uummataa irraan ga'an kan himamee dhumuu miti. Oomishtoota abaaboo Oromiyaa keessa jiran keessaa tokko dhaabbata Afrii Filooraa Sheer jedhamu. Dhaabbanni kun haroo baatuu yookiin Zuwaayii cinaatti kan argamu yoo ta'u, addunyaa irratti abaaboo Roos jedhamu oomishuudhaan sadarkaa tokkoffaa irratti argama. Kan hundaa'e bara 1997 yoo ta'u, qabeenyummaa isaa kan maatii lammii Hoolaandii ta'aniiti. Lafti abaaboon kun haguugee jiru hektaara 450. Hubannoof akka nuuf tolutti lafa dirree kubbaa miilaa 900 ta'u haguugaa jechuudha. Kana qofa miti qooqatti lafa hektaara 27, Adaamii Tulluutti lafa hektaara 90 akka dameetti qabatee jira dhaabbanni kun. Kan nama yaaddessu oomishtoonni abaaboo kunniin akaakuu keemikaalaa 96 gara biyya keessaa galchaniiru. Keemikaalonni marti lafa Oromiyaa irratti tajaajila kennaa jiru. Akka qorannoon ogeessota eegumsa naannootiin godhame tokko agarsiisutti bara 1988 haga bara 2010tti hoolota qofatti lafa hektaara 1487 mootummaan qotee bulaa irraa fudhatee investoroota abaabotiif kenneera. Inni kun kiraa manaa qofaa dhabe namni jireenya dadhabe. Badii oomishti abaaboo dachee Oromiyaa fi Oromoo rangaa jiru keessaa tokko haa ilaallu. Kan jalqabaa xaa'oo fi qoricha ilbiisotatti biifamu. Akka qorattoonni ibsanitti oomishni abaaboo keemikaalota adda addaatti fayyadamuu gaafata. Abaaboon akkanatti oomishamu farra lafaati, farra biyyeeti, farra bishaaniti. Walumaa galatti farra uumama naannoo fi farra namaati. Haa ta'u malee bu'aan inni mootummaa bittaa alagaa fi namoota dhuunfatiif maqaa investimenttiitiin kennu guddaadha. Akka qorattoonni jedhanitti oomishni abaaboo bishaan kan gargaaramu harka 90 lafa jalaati. Lafa irratti margurraa ammoo biyyee kosii qabu harka 40 fudhata. Bishaan oomishichaaf itti fayyadaman keessa harki 30 deebi'ee lafa jalatti yoo gadi yaa'u, harki 40 ammoo gara laggeenitti gadi dhangala'a. Bishaan akkasii kun kaffaalame yookiin kan xuraa'e ta'ullee uummanni Oromoo isuma dhuga, isumaan bilcheeffata, isuma horii obaafata. Kan lammataa huura yookiin huuba abaaboorraa ciramee yookiin harca'ee lafatti gatamu yoo fudhanne warri abaaboo oomishan haftee oomishaa lafa naannawa sana jirutti baasanii gatu. Akka qorannoon ogeessotaan gaggeeffame tokko mul'isutti hafteen oomisha abaaboo yookiin harca'aan lafarratti gatamu waggaatti hektaara tokkorraa toonii 500 ta'a. Keessumaa qotee bultoonni naannawa sulula Shawaa Bahaa kan Riifti Vaalii jedhamee beekamu keessa jiraatan otoo akka inni miidhaa geessisu hin beekin haftee abaaboo ciramee lafarratti gatamu kana yeroo bonaa waan hongeen hammaatuuf horii isaaniitiif laatanii miidhaa hedduun irra ga'eera. Kan sadaffaa kana bira darbees ajaan yookiin xiraan haftee abaaboo kun jiraattota akka malee jeeqa, fayyaa isaanii irrattis balaa fidaa jira. Kan afuraffaa oomishti qotee bulaa akka malee hidhatee lafti tiffataa dhabamee hiyyummaan akka malee hammaateera.
Shanaffaan bishaanitti habaan yookiin xuriin waan gadi nammuuf uummanni dhibee adda addaatiif saaxilamaa jira. Dhibeewwan kanneen keessaa dhibee asmii, dhibee sombaa, cittoo yookiin hooqxoo, dhibee ijaa, boowwoo, dhibee garaa kaasaa, dawweessaa fi kan kana fakkaataniif saaxilamaniiru. Kan jaheessoo hojjettoota warshaalee kanneen keessa hojjetaniif mindaan gahaan hin kaffalamu. Tajaajila fayyaa gahaa hin argatan. Nyaata nama bakka kana hojjetuuf malu hin argatan. Kana malees warshaalee hojjettoonni oomisha kanarratti bobba'an mirgi isaanii ni sarbama. Uniyaanidhaan fakkeenyaaf ijaaramuu yookiin gurmaa'uu hin danda'an. Mindaa dabalataa gaafachuu, sa'aatii dheeraa hojjetaniif kaffaltii gaafachuu, guyyaa ayyaanaa kaffaltii dabalataa argachuu, boqonnaa waggaa kaffaltii faan argachuu hin danda'an. Kan torbaffaa qotee bulaan kaffaltii xiqqaadhaan lafasaa gadhiise yookiin dirqamaan gadhiise gaafa investariin jedhame lafa sana gadhiisee deeme deebi'ee qotachuu hin danda'u. Lafichi keemikaalaan akka malee gubatee oomishtummaan isaa badeera. Biyyoon inni qotiin irraa mulqameera. Kanaaf kana booda deebi'ee midhaan hin oomishu. Kan saddeettaffaa laastikiin naannawatti gatamu lafa keessatti kan hin sabne ta'uu isaarrayyuu loowwan marga waliin nyaatanii dhumaa jiru. Walumaa galatti keemikaalli biyyootti namu lafa balleessa. Kan bishaanitti namu ammoo lubbu qabeeyyii kanneen akka qurxummii fa'aa fixaa jira. Keemikaalli kun kanniisa fixee Oromoon akka durii damma dammeessee nyaachuus gurgurachuus hin danda'u. Badiin kun haga yoomitti itti fufa kan jedhu Oromoon of gaafachuus falmachuus qaba. Kanarraaf jenne kanumaan goolamnaa horaa bulaa. Maayii nama dhaqqaba. Dureessi yoo lafa sobaan fudhatu meequma keenya kan garaan gubatu. Gaaffii qabaa kiyyeessi dubbatu sooressi yoo minneffatu. Lafa bittaaf gurgurriyoon kan hafe dureessi gurrate kinoorra rafe. Inni kun kiraa manaa bowwa dhabe namni jireenya dadhabe. Dureessi keenya lafa isaan qotatu amma dureessi biyyoormaa fudhatu. Erga lafa isaatirraa dhabe abdii hiyyummaan eessatti baddi. Achi lakki waan jiru argi dubbadhu hakki. Namaati dursa waan hundarraa misoomni maal godha kophaa lafarra tokko tokko sooromee sharrakkata kanaaf hiyyeessi bakkata. Meeqa dhugaa dubbata yoo kagaraa tokko sobaan bula oduu dalgala inni buuqamee dhugaarratti himame karchallee ciisa qabame. Namni kamuu harka duwwaa dhalata qabeenya yoo ta'e hojiin argata warri sooressaa kophaa kabajamaa hiyyeessi maaf daddarbata. Amanaan goshaniin taphata kan baratee bee hojii kadhata amanamtummaattis meeqa dhamane hoggasuu kufa darbame. Meeqa rakkate keessi gubate biyya baqate. Hiyyeessa kennaa hiyyeessa moo bakka sanaa buqqisa erga yoomiti dureechi biyyoormaa rakkataa keenya guddisa. Keeyyanni gaafa 39 kan ettiraa bilisa baase sadii itti shororkeessummaadhaaf farrisa ettiraa baase bilisa. Meequma keenya mirga saafan mataa xiqqaa guddaan marti garaa gubata kana dubbannaan dubbiin nutti cimte gidiraan nurra bubbulte. Sirna kaasee keessas rakkoon dabarree lafuma teenyarra sisoo safarree lafa abbaa qabduu nuguusni fudhate ciisa nyaannutti taphate. Qotee bulaaf lafti jedhee dubbate aangoo koruu sirni darbuu malate takka bubbullaan dubbii nutti cimse qonna awraa shilliqimse. Jarris kunoo sanuu amaala garree soddoma guutuuf digdammaan dabarree harkarraa afaan ittuu didhee jiru maali sobaa wal gidiru. Lalu baddu akka dubbaddu mirga falmaddu. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna.
sagantaa lafaa fi lafee torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii dirree shaggar boru galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar.